أما إيراتي ديمي توافر هوري أنت ولو رجال تعال يا ابن الكلب يا كوي دقيفة نسيتنا لكي دقيفة أتي مكانا ما قد دالينا مكاه أستاذ تا أنت مكاه إثيوبيا قوتوا اللي سيجاتي سيقال قوة صوت جرا ولين ربسنا عربان انت صوت جرا بالله صوت ما ولدت ما يسال أنت ما حكيت تناني نجيجة تو كمان جتا ما حكيت تناني ولا أنا كيسي كذا إن يوم قد بابنا نبين أكتب اللي ونكون إنتان نبين بوتا مكانا يوم بوتا كان إيسا بيت آدم بوتا مبالميكا مبنا كمي مبنا فتيو ولا أدم بوتا بكنمني إيرام الراحلة يا ما جرمتي يا عمر أنا ودوني حرام هندي حرام جدا يا بكر بلا تاكو برامتي دولا ديمي واكره Queen, mana ke mana bandi bara ni dare mana bandi bara ke seta de majru bakkisu ya humara mana bandi bara ke seta wasakana matiyati wallahi alazim wasakana bidde jiniti kabukana zubala si ati makan ustaz itu kamu tu balle si ini nurra basa shekamali nurra basa debin wakin nu bimtinne yoka hadisa wa inu aimu shekamali dagau shekamali ngurri choka dagau warakana amma hadisa tinne wala ramya hadisa tinne barna ma haka dagau tinamni hadisa ima bar namni hadisa to dagau shekamali sa haqqi dagau طيب كنافو كان لكيلو مسايت تماني لو أرجع بكة ترجع تنتي أريدا غوغار رهادو تري ماذا أفان كجيلات تمون إنتان سني قال ما كم كنا تنتي أريدا غوغار رهادو تري أركان أقوله إلى بر جورج لقي يقوله جورج لقي إلى جورج لقي فت والله لا يو والله لو ما يساتيني أسمع ويوم بين كرانكم كراسر ريتي متي كبجتو سني ملا يوجد كونه يا بكرة يا عمر كلام نكنا كونه ديبلان بر يوم والله لان تقصي قرص براتي بدا بيكار لم برات لان أني بيكا سموتي قفان ديما يوجدت وفدوبا في دور لالو قبضكم فرد غاري جلبته فهو ديمون قبضلا أكا بتامر قال لان فرد غاري بيتا ونو تيراني كمان وانا مرة نسيا ويفرجون أوان غاري دلغايرمو أوان كيري دلغايرمو شري دلغاجرا لكي وانا قدسون نم علمنا ما برلي هرلي وان غاري دلغي kabaja argadhe borulle gaafa ruhinti asirra baate kabajame kabajan ma yaani ilma nama harra gaafa ruhin isa asirra deemte ma alimma yaani duuka dhaabatan bakka maratti gaarii inni dalageef sheekh kamalarra wallahi billahi tallahi kunu anin kakadhaa dhiyoo tana namnoyi rabbin argaa kunu ummata kana malee kutubaayi nikaawayi koottu nu haa qaraamu jedhan هاجر مجنن شيخ كمالي نسني وما جرين والله وبالله وتالله شيخ كمالي كان أنا دوين شيخ كمالي وامين كان أنا درامة دلنا كمالي عندنا والله بالله تالله كنون حرام جيران كجيبها فيني والله بالله تالله هاجر أنا ما تكيس نمني براتو هاجر أنا ما ونجر نمني براتو يلا نمني واني نمان بين نمني واني ديني ونجر إثيوبيا كيس نمني قصين كان مكا إثيوبيا وتوبل ليس مالي مكا أستاذ تاديسا مكا أنا ما بوداديسا والله ittisal fanne namichi kun jechuun bakka akkanitti nama haqa hin dhageenye tokko uleedhaa fi yookaan areeda isaa gogaa sanarraa aaduudhaan itti himama malee wanni biraa hin jiru. Isinii galee bakka argitanitti areeda mosaa qabaarraa aada isa tokko xinneesse waan ta'eef bakka xinneenyaa of dhaabe namichi. Xinnaate miti ofii xinnaate bakka rabbii jedhaati meemee rabbii jedhaati bakki sun bakki inni itti irraa muuziqaa dhaggeeffataa caffaraa waraabe sun bakka namni kabajaadhaaf bakka namni umuraadhaaf harramatee jirudha beeka harama keessa jechuudha. Mee namni gosiin kanaa gisee waan akka kanaa dalagu wallaalaan immoo wallaalaan bukkeetti maal jedhare amantiin islaamaa hanguma kanaa hin jedhe sinii galee. Kanaaf jechuudha namicha qajeelaatiin namni waan goonu hin qabnu yoo nama godheen kenna islaamaa yoo qajeeluma hedde rabbi haa qajeelchu qajeeluma yoo hedde rabbiin waa qajeelchu yoo qajeeluman henne rabbi furmaata ofii haa godhuuf homaa waan goonuuf hin qabnu rabbiin waa qajeelchu isallee rabbi qonnee isaa tanallee jiisee rabbi ay qajeelchee lakki ani ummata islaamaa rifachiisaa jira ummata islaamaa mufachiisaa jira jedhee
walitti hin dhufnu sammuun waan kana wallaaleetii miti sheekamaa jechuudha. Akka namni ajandaa miidhaa godhu. Tokkokkii irraa iyyuu koo birqii miti baraa kun jira namni nama beekuun faamessi ta'uun tokkokkii irratti dhiiraa haa ta'u ka fedhe abbaa fedhe kaayina mankaan abbaa fedhe haa ta'u walitti qabanii asirraa iyyuun kun beekumsa waan namatti horuu fi waan quwwaa wayii nama dabalu takka hin qabu baraa jiran. Waan gaarii dalaydee waan keerii wayii dubbattee namni shayyoo si ilaale dhagaa Joorji Saalii Jimmaa moo'ee isinis kan beekne namni lama yoo si ilaale waan gaarii dalaydee wallahi namni lama yoo si ilaale sani boru milkiin tarabbi birsii qabdu malee namni kumni tokko har'a ka inni suuraa kiyya irra kaata jedhu kumni tokko kumni kudhan irra haa kaatu. Karaa keerii irra deeggare moo karaa sharrii irra deeggaree dhagaafiin kiyya fakkeenyaaf laata. Kumni irra haa kaatu yoo barbaade. Garuu namni shayyoo si ilaale namni shayyoo si ilaale nasiyaa kan kee namni shayyoo sirraa fudhate nasiyaa nama shanii santu ummata fayyada malee sheekka malee yoo fedhe nama 10,000 yoo irra kaayate ka 10,000 sun maafi faayidaa takka hin qabu. Kunniin hamoommota duukaa yaa ulaal hamoommota sammuun isaanii qullaa jaahiltoota duukaa yaa malee mee namni mee amma isin sheeka fakkeenyaaf namni sheekaa namni waa beeku namni aayaa takka beeku mee dhaqee irra haa kaayatu suuraa sheekamaa ati sirrii jirta itti nuu jabaadhu boru baaroo bee itti jira dhaabadhu nuu danna siin jedhee mee namni dhugama sheekaa mee dhaqee irra haa kaayatu mee nagarrame walitti gabbaana yoo akka taate. Jaahiltoonni irra kaayadha. Borullee irra kaayati jaahiltoonni warri waan beekne jechuudha. Boru irra kaayati. Isa dogongorsiisu isa waa tokko godhuu hin dandeenye jechuudha. Warra akkasii sammuun isaa sanii doggoruun jirti sheekka maaliin. Rabbiin isaa Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Akkam jirtu nagaa keessanii? Jirra. Maatii jechuudha. Sheeka maal gaafa inni badii jalqaba raawwatu badii gurguddaa kanaa gaafa raawwatu nam tokko namni gadi qabee gadi fageenyaan fira qabaatee fira isaatiin alagaanis haa ta'u guwaddinyaa hiriyoota isaas haa ta'u namni gadi qabee namicha kana gorsee itti ka'ee sodaachisee dhoowwe hin jiru. Namichi beekamtii argadhe feematii ta'e jedhee amantii keenyas xiqqeessee jechuudha. Bakka namni hawwiidhaaf jechuudha waggaa meeqa hawwee dhaquudhaaf daddabee jiru irratti inni kana raawwachuun isaa hedduu nama gaddisiisa. Garuu hammasii nama kana ol fuutanii ajandaa gootanii irraa naasa'ina. Namtichi kun akkuma inni intinaa jedhe nam tokko hundi keenya gurmoofnee tokkokkii isaa irratti gubuudha. Habanatu irratti gubanii habanatu irratti gubanii gaafa dadhabsiisan inni iyyuu niisaa jechuudha. Hamma namni ol fuudhee maqaa isaa har'aa boru yeroo inni haasa'u jechuudha. Namichi kun bakka namaa ol ta'ee hin jira jedhee namni isaa akkana goosise numa warra isa jala deemee laayikii isaa godhee komantii isaa barreesse jabaadhu leenca koo jedhutuyyuu namicha kana hawaarra baasee jechuudha. Kanaaf namichi kun salphataadha. Gaafa namni sheeka jedhuuni wallaahi baay'ee takka dhaqee isa jalan barreessu waa inni haasa'e isin dhaggeeffadhu. Nama kana xiqqaa namaati rabbi xiqqeesse jala deemtanii komantii hin barreessinaa laayikii isin godhinaa namicha kana hin hordofinaa. Sababa jecha nabii keenya tuxxeen qabamtee hidhaa keessa buute. Maal namicha kana maal uummanni maaliif bakka itti dhaabatanii muuziqaa godhaa akkana deemuudha kun bakka itti muuziqaa godhataa deemuudha bakki sun moo bakka du'aa itti kadhataa bakka itti intinaa deemuudha. Waan hojii isaan dhabuun. Saniifuu maal godhanii viidiyoo isaa sana qabanii haala jiru qabamu gochisiisuudha. Sana ta'uu baannaan namichi kun amma illiqiidhaan illee waa biraa gadhiisaa deemuu danda'a. Amma yoo akkanatti ijoolleen gadi baanee amma narga sooshaal miidiyaa kana irratti amma tiktook kana irratti ijoolleen Abdii Saalee namicha kana arrabsinaa. Har'aa qabdanii yoo gastii nama jalas galtanii namicha kana bakka waa'een isaa haasamu seentanii arrabsinaa. Fakkeenyaaf gaafa arrabsanuu kana ol xiiqii keessa galee waa hunda balleessuu danda'a. Namichi kun xiqqoo kiiloo irraa bu'eera. Mataan isaa shir jedhee jira. Kana beeku qabu sirriitti. Kanaaf jechuudha. Hin arrabsinaa. Afaan tokko hin arrabsinaa. Amma danda'ametti gorsuu yaalaa guwaddinyaa isaa barbaada. Fira isaa barbaada. Nama isatti siqee nama inni sodaachuu